Abata keetiin hunduuna jaallate. Maratu wanta jedhu namni garuu waan na takkasiif godhu hin jiru kaayyoo keerraa si dabsuu malee. Yaa sirriidha lubbu. Kanaafuu nama kamiyyuu amanuu dhiistee of amantee of taatee waan biyyaa baateef caalaa ta'e sirriitti hin beektaa nuyi amileen ittiin sitti dubbadhu yookiin immoo amileen ittiin si gorsu hin qabu. Sirraayyuu fakkeenya baay'ee baradha jabummaa baradha obsa baradha waan meeqa baradha waan ta'eef amileen ittiin kana siin jedhu hin qabu. Rakkoon hin jiru guys nuti qormaata baay'ee keessa dabarree kun itti salphaadha sigalee ani dantaa kiyyaa miti dalagaa biyyaa bahee dhufee biyya sanis dhiisee kan biyyaa bahee dhufe dalagaa fi ani hojii kiyya hin jammaradha hojiin kabaja namaaf kenna hojii keenya yoo jammarane namaanuu waliin agarru bakka namni keessatti agarru ani miidiyaa irratti nan agartan hojii kiyya eegalla bakkanaatum wanni hundu biyya ofii keessatti bareeddii maraachuunis bashannanuunis miidhaguunis uffachuunis nama wal arguunis biyya ofii keessatti namni hamma isinii ga'u waraqaa kan jechuudha. Bilbilli kee maa gurraachessa maangoo? Biraa qofa ganni mul'achaan jirtani maalli turrimti? hin gurraachessa bilbilli gurraachessa maa maakoo? Okay, shot. Network ka sa taon. Laki mana butuh dukkanan. Komente ko fatu dala major. Amma sanu. Emullatu wa mamati emullatu. Kan Mullatu. Ama mullatu. Warga sirar kan jero. Amma. Bisa warga sirar kan. Warga sirar kan. Orga shimena. Nama irga tangga irga dame. Nama galchime? Warra irga tangga. ya. Tokkooni atis isaan maaraba kana fakkaata. Jedhamne. Sabisa ijoollee hundatti namni naa ajanda nama godhatu bakki hundatti aannan maqaa godhama agarreerani. Bakka hundatti gammeen nama akkasii miti gaarreen nama gaariidha. Gammeen nama akkasiitiin ajjaruun isaaniitu ulfaadha. Keessin jaaladhaanii ijoollee keenya caaltuu fa'aa caaltuu haadhoo koo namani guyyaa tokko nama tokko guyyaa tokko bira hin geenye nama guyyaa tokko faanaa sobneetu maqaa koo waan gaarii ta'anii. Isa takka nabii kana yoo hin beekani takka waa'ee gaarummaa oolee fi illee hin beekani. Naa ijoolleen baay'ee na boonsitaniini. Yoo immoo gara fuulduraatti nama doggoraan yoo doggora dhiifama naa godhatu hin beekinis gara durbaattis doggora keessa yoo jiraadde akka tasaa doon balleesse dhiifama naa godhuun keessanii. Ani nama kamittu kan si buufi nama miidhuu miti. Nama kamittu kan si buunan jaalala isa dhugboolummaa yoo ta'e malee jaalala isa kanii Oromummaa yoo ta'e malee nama miidhuu nama tokkotti siquuni nama irraa fayyadamus namatti siquuni namatti hirkattee tabba ba'uudhaafis miti nama qabadhu kan inni abdadhu Kiristoos Yesuusii kan inni abdadhu harkatti qabate Yesuusii kan isin nageessu isaanii kan boru na kuffisus na kaasus isaanii nama miti garuu galatummaan bagan miidiyaa kanatti ammeenya maqaa gadheetiin asirratti na hamiin garuu hunda keessan iyyuu warri mana barantanii ajandaa godhachaa turtan maqaa koo gaarummaa kaastan malee minyaan kaasni ulfaadha. Ijoollee Oromoo hundi keessan iyyuu jiraadha. Maal jennaree warra dhufaa kan kabdaal. Ni kabdaal nama kana fuuldura taa'anii haasawuun kabdaal. Kabdaal. Amma gara hojjettuu seenne mara kina gabaanee gara hojii keenya beeksatu seenne hoo. Dhugaa rabbi guyyaa lama guyyaa sadiin hojjenneeni. Guyyaa sadiin hojjenne mana kunas ciisaan tureen. Hiriyoonni kolleen naa mana beekottu naan jedhan.
naman didamanatti bakka misije tokko deebisee beeku namaaf bilbil malee nama kaasee beeku ijoollee misije ijoollee hiriyaa koo ta'e malee. Modeeloonni komee xiiti bichaas keessa kan jiraniiti. Maal jennaree warra duraa kana caala. Ijoollee kaargoo argatan akka seertume warra kaargoo argachuu barbaadan. Erga kaargoo bakka kanaan bira isin fandeessa miseejiti. Dubartoota irraa akkamitti fagaatuni fageenyis akkamitti ta'e dubartoota irraa fagaadhu naattu biritti kiyya akkamitti irraa fagaadhaan dubartoota irraa. Dubartoota kan nama jechiisu hojjaa kan nama jechiisu kan irraa fayyadamu dubartoota irraa. Itti dhiyaatiin saasii fageessitee battee gaariidhaan. Garuu hojii kan nama jechiisu kan hojjedhu isaan turan hojjedhan parsantii 99 ijoolleen dubaraati kan hojjedhani. Dubartiin immoo haadha kooti. Dubartiin abbiitti kooti. Dubartiin haadha manaa koo gara fuulduraati. Jordaan keessa dubaina fudhadhume sin fudhan akkoo qabni. Waalaikum assalam wabarakatuh brother. Ani kan nagarra amchaan tokko gammeen garaatti na baachistee teetu garaatti baattee viidiyoo hojjettee namni na ergee ishee irratti yaa rabbi namni ijoollee jindaan ta'e na eeggata yaa yesuusii. Ma jechuudha adda tabletti dhiismee viiruu sana balleessimee adda raawwaqa. iPhone naa bitee dishin kan immoo iPhone naa bitee bilbila naa bitee gammee na baachistee bilbila naa bitee dishin kan maa jenna nama gootu ijoollee raawwaqee guufta. Seessa ijoollee nama tapha danda'u seessa barna dhabeen natti baay'atee migastii keessatti. Nama qoonsu nama kafalchiisu nama jajjabeessu naa fida nama namatti qoosuu hin ta'in yaa Yesuus. Nama kana seessaaniti. Gisti kiyya bibi kiyya gabnu raagote bibi kiyya jiraadhu mal Maal gabte waan bira ani ko si affeeru barbaada bar wallahi si affeeru barbaada affeera kanke na bira jireentu arra misaan kanke maal yanda wallee timsaana affeertu yaa bannaati. wallahi si affeera shama ka arra misake ana bira jireen ture boritti si dabarsa bakka boritu misaan ke na bira shi fatasi goda habibi kiyya. Ayyaaroo kun waan ati goote waan namni kamillee gochuu hin dandeenye nama lamaa kanaan lamaan kana nuuf qabbaneessuun kan keenya garaan keenya hin qabbanaa'e wallaahi miinaati taphatte nuti hojjechuu hin dandeenyu waan ta'eef nuuf jiraadhu ilma jaalalaa. Najiraatu Aroko. Asuma illee waan barbaade nuti qabadhu si wajjin jirra. Ani kan baay'ee nagarra gochaa as dhugaa dubbachuudhaa fi ani ijoollee guyyaa tokko haa jireen illee hin beeknetu naaf mormaa ture ni guyyaa guutuu kaleessas ta'e har'as ijoollee maqaa isaanii illee hin beekne dhugaa rabbiitiin duba kan mormuun warra nafaana ulanii irra miti warra faana sayii taphadhe miti nama guyyaa tokko jaqootiin agarre nama guyyaa tokko haa hin jenneen maqaa kun qulqulleessaa oolenne waaqayyo isaan eebbisuun garuuti dhugaa. Ennaa fooloo godhaa jirarraa keessan egaa carraa qabdanti fayyadama jawwisaa fa'aa. Jammi dhugaa dubbachuudhaa fi an guddaan sitti gammade dhugaa rabbii guddaa amman sitti gammade hin beeku. Wallahi nama waggaa tokko keenya gijana jedhu dhiifne. Gaarii gootan. Jala jetteellee otoo beemaan tanarra buutee gaara nama kaanoo ketti ilaaltu nama kubbula ketti ilaaltu nama maqaan si badu gaarii miti malee. Jala jedhummaa rakkoo qabaanii jana barra. Ammayyuu keessaa jana jennuun maaltu dhiisaa jana bara jana beekaa. Maqaan kee wanta kan badu ishee bishaan lagaa fakkaatu sitti fuuna abshir. Naaf fuudhaa dhugaa.
Ormaan dhaabbatu garuu iddum janaanii otuma iddoo ta'etti mantaanitti malee. Itoophiyaarra barbaaddu Ameerikaarra bakka barbaaddu nuti qabadhu kanaan booddee of nu eegi malee lubbuma geecha. Eesh abbaa koo haadhuu koo. Eesh biraazarii koo. Amma ijoolleen Morookoo raanachaa jiruuniti Morookoo irraa fuudhee nyaachaa jiru maal na jettan isin. Barbaadde faranjii barbaadde araba barbaadde anas wajjin jira. Wallaahi rabbitti akka dhis wajjin jira. Naa jiraadha haadhuu koo. Naa jiraadhu moraaliin cimaa taateenii. Dhugaa rabbii. Jawwee maal callittee ta'u? Mangist koetti kuma ishiin dubbadhaa. Dhugumsaa deemaarree innis dhugumsaa dheetee wallahi dhugumsaa deemaarree annan barbaadatanan nam tokko jaallatannaan naaf hiduu dadhabaaree. Wallahi gamme suma dhugaansiin jedhameti waan barbaadde qabadhu anas wajjin jira. Naa jiraadhu haadhoo kiyya naa jira foloo naa waayoo daraa keessan nama kana daanee laala finaa. Meeshaa warra tokko mi'a dhuftu meeqaa meeshaa warra tokko nama argee hin beene sila sun nama argee hin beenetu haradhaa kakkachaa oole. Himee eenyu galcha gooftaa Yesuus. Warras gubbaarraa lubbuun ajjachaa oolanii naa gaarii ijoollee tokkittiin isaanii baay'ee maqaa koo dha'uu nagarreen warrum takka nagarreetu naa dubbachaa oole guyyaa guutuu. Takkaan gastii korallee takka kan seensee hin beenetu gammee jechaa oolanii waaqayyo isaan eebbisaniiti. Jecha qabu isaanii fan dhugaadhaani. Urjaan boqonnaa dhuftu gartee targeeraa natti fakkaata mana nama waan ta'etti. Yeroo taala bara maali ijoollee natti baay'ate barsi namni. Urjaan boossa jirti lama baate moo? Dhabe. Nama takkaa gasii kana gubbaa seenne kanarraa itti raachaa ooleen. Gammee keenya Maaf caatu ijoollee wayyee. akkamii Muritara ijoollee fee okomalee nama baasinaa ishii fedha okomalee nama baasinaa. Nagaa akkam. qaaranan darbiina gammeen har'a yeroo jalqabaaf mana isaa nagalchee akkam gadiin akkanan darbanne ummata. Nama baasinaa ijoollee as keessaa argeessanii fira goote natti natti haaruu koo. Urjii. Haaruu koo maal na Maani gammee waanan siin jechuu barbaadume faarfannaa makeetti fufii dubbii namaan dhagayini hojii kee hojjedhu duris hojii kee hojjettaati dhugaa rabbii yaaruu koo. dhugaa waaqayyo siiti intinii ta'uu nagarre mootummaa raata malee ati ko hojii makeerra jirta innaa faarfannaa kee hojjechaa hojii keetti fufisiin jedha sodaa tokko hin qabaatini kana siin jechuun barbaade innaa karaa inboksii desii barreesseen ture sibiran geenye ta'e hin beeku cufaadha ta'e hin beeku garuu feelji jedha innaa lakkinaan deemne Sejin baay'ee ijoollee addaa nama nagayine ati hojjettee jiraatta dafqitee jiraatta nama nagayin dubbii nama nagayin ajandaa innaa amma danda'ametti of qoxxobisti badaama harka kee ol keessan galchiinati abbaa argee ofitti niqachiisin dura siitu balleesse bar baay'ee tokko keessa of galchiteenna of kabajiima faarfannaa makee hojjechaa hojii keetti fufate hojii itti dafqitee bulta baraati ko hojjettee jiraatta namni maafumaa maraata malee innaa in dhagayin eenyuyyuu abbaan barbaade ajandaa siyaa godhatu yuutuubirraa eessarra siyaa fiis kun dhagayin ati durayyuu hojjettee moo jiraata hin beeknan argina viidiyoo meeqalaalaa oollaa kanaafiyyuu nama nageensi duukaa jirra jabaadhu ilma showaa jabaa keenya dhugaa rabbii baay'ee isin jaalladha addaameen immoo fumaa sirbiteen galtirra sinirraa galuun isheen oolu naa ati garuu wanta keessaa waan ani sitti himuu qaba keessaan akka obboleettii tokkotti jechuudha asirra nama kumaaf wayitu jira asirratti haasa'amu ton ta'in keessaan sitti hima tofooloo naa deebiste jechuudha. Deebisira fuulus deebisira.
Okay, karaa inboxii lakkoofsa wal jijjiirree waan haasofnu qabna. Inna abbaan argee ajandaa akka si godhatuun barbaadu akka kootti maaliif ati hojjettee jiraata sin arga waan ati hojjettu biiroo hojjetta miti suuqii keessa oolta miti waan ati hojjechaa ooltu argaan oola waan ta'eef jechuudha. Nama salphaa miti ati nama abbaan argee harkatti dhiqatus miti. Yoo ta'e taa'ee immoo hin hafa mitiire. Na kanuma si jechuun barbaade uummata girrisaa kana quban qabaatiin ati. Uummata ajandaa barbaadu. Na jabaadhu keessaan haasofna rakkoo tokko hin jiru. Okay? Ati obboleessa koo eegoodha dhugaanaaf jechaadha obboleessa koo eegoodha. Xaphni taphaa hojiin hojiidha. Ufna garadha xaphni taphadha. Okay? Sireesii ta'uu qabda si jechuun barbaada jabaadhu. Naasofna keessaan kooloo baggara naa deebiste. Ijoollee foloo godhaa maaloo qaba? Yaas namni bagalchaa foloo godhaati. Nama gaarii. Nama gaarii jaaladhaa malee nama gaarii nama jabeessu jaaladhaa foloo godhaa. Eebbifama keessumaa eebbisuuni. Taraa sin galchoonta keessanuu taraa galchitaniiti yaada